kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Miidiyaa Teknooloojii oduu keenya guyyaa irraa qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Oduu waliin hangiftii sharafii hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana tura. Oduu injifannoo waraana bilisummaa Oromoo gaafa guyyaa 31 ji'a 7ffaa 2022 Waboon zoonii kibba bahaa Oromiyaa godina Arsii bahaa aanaa Muneessaa ganda Heebaan Laqichaatti gareen jaalna dhiigama guttaan Heebaan Arsii waaree booda sa'aatii 8:45 irratti tarkaanfii diina irratti fudhateen maqaa sakattaa Waboo jedhuun waraanni bilisummaa Oromoo namoota 12 ajjeesee 25 ammoo madoo dandammii hin qabneen adabee jira. Gama meeshaatiin kilaashii 3 fi sakaasaa 2 booji'uun dantaa qabsoof oolchee jira. Cibraa Odaa Bulluk gootichi horroo nyaappaa haleelaa jiru injifannoo gurguddaa galmeessee jira. Irree fi gaachana uummata Oromoo Waboon zoonii kibbaa Konyaa Gujii lixaa Cibraan Gooroo dugdaatiif Cibraan Gumaa Baasaa Tuulaa Surroo waliin ta'uun aanaa galaanaa magaalaa Tooree iddoo addaa Tooree baadiyyaa jedhamtutti saamtota uummata Oromoo kan ta'an osoo isaan gocha suukanneessaa kan abdii uummata kutachiisu uummata irratti dalagaa jiranii mana uummata Oromoo abiddaan gubaa osoo jiranii gootichi abbaa haqaa Waboon kan kaayyoo uummata ofiitiif lubbuu laattaa dhuunfaa dhiisee kan saba isaaf dursu Waboon haaluu uummata ofiitiif qabeenya uummata isaatiif jecha abdii itti gadi dhiiseen waraanni bilisummaa Oromoo diina irratti tarkaanfii fudhateen kololeelotaa fi ajajoota hedduu dabalatee nama 49 du'aan yommuu adabu 22 ammoo madoo dandammii hin qabneen adabee jira. Kan gadi hafanis reeffaa fi madoo guurratanii hospitaala magaalaa gudditti aanaa galaanaa Tooreetti yommuu galan nama 11 dirree mana sagadaa Tooreetti akka awwaallatan maddeen keenya nuuf himanii jiru. Waraana bilisummaa Oromoo tarkaanfii Waboo zoonii giddugaleessaatiin Waboon giddugaleessa Oromiyaa kaaba lixa Shaggar tarkaanfii humna qindaa'an onaa meettaa roobii iddoo laga qorichaa jedhamutti humna waraana PP wal maktuu diinaa irratti fudhatameen diinni hedduun du'aaf madoon adabamee jira. Hanga ammaatti reeffa F-1 tokkoo fi ambulaansii 3 kan fe'atan yoo ta'u madoo hedduu lafa sana irratti walitti qabanii waliin rakkachaa jiraachuu Waboon faana bu'aa jiraachuu maddeen keenya achirraa nuuf gabaasanii jirani. Lolli hanga bilisummaatti itti fufaa injifannoon hidhannoo qofaan dhufa. Gadaan gadaa xumura gabrummaatti injifannoon kan uummata Oromooti Waboon hawaaru. Odeeffannoo keenya kan biraatiin haasawa obbo Jawaar Mohaammed biyya Kanaadaa keessatti taasiseen dubbii ergaa jajjabduu qabdu dubbate. Dhimma siyaasa biyya Itoophiyaa keessa jiru irratti aangoo barbaada osoo hin taane mootummaa irraa jalqabee maallaqa barbaada deeman malee biyya bulchuuf miti jedhe. Biyya Itoophiyaa san keessatti milishaa irraa hanga hooggantoota naannoo Oromiyaatti hundi isaanii dantaa uummataaf hojjechuu fedhii hin qaban saamichaaf qophaa'anii deemaa jiran jedhan obbo Jawaar Mohaammed. Biyya Itoophiyaa san keessatti aangoo gurguddoo qabaachuu irra sadarkaa bulchaa godinaa yookiin bulchaa aanaa ta'uu barbaadu. Sababa maaliif yoo jettan bakka jiru hundatti aangoo qabu itti fayyadamee uummata saamuu waan barbaadaniif kana qofa miti biyyattii kana qaama biyya birootiif dabarsanii gurgurachuu danda'an jedhanii akka shakkanis dubbatanii jiru. Waan baay'ee nama ajaa'ibu dhaloonni durii beekumsaaf bakka qabaachaa turani. Garuu dhaloota ammaa biratti nama beekumsa qabuuf kabajaa tokkollee hin qaban nama sadarkaa barnootaa PhD qabu arrabsaa nama barnoota hin qabne ta'ee waan baay'ee nama jibbisiisu argaa jirraa jedhan obbo Jawaar Mohaammed. Dhaggeeffattoota Oromiyaa Miidiyaa Teknooloojii bal'ina sagantaa kanaa Riyaad Bashir waliin turtii gaarii. Sagantaa keenya guyyaa har'aatiin akkuma beekamutti obbo Jawaar Mohaammed guyyaa kaleessaa keessaan magaalaa Kanaadaatti waan ajaa'ibaa yookiin dubbii jajjabduu dubbatees ture. Haa ta'uti mee viidiyoo isaa kan inni dubbachaa ture wajjin turtii gaarii isiniin jenna. Isa daawwannee walitti deebina. Haalli Jawaar Mohaammed dubbate yookiin dubbii Jawaar dubbate irratti maaltu mul'ata? Akeeka akkamii argaa jirra kan jedhu si kan waliin laallu ta'a. Kanaaf ammoo xumura sagantaa keenyatti mee viidiyoo kana daawwannee walitti deebina. Amma maaltu dhufee namni amma aangoo qabatu purely for financial reasons. It is very important to notice this. Maaliifi akkaataa state'ni takka mootummaan behave itti godhu hedduu shape godha. Namni duri aangoo qabatu aangoo ni qaba. Inni bar bulchaa waan kanaati. Inni bar daarektara waan kanaati jedhamu. Amma akkasii miti. Namni amma aangoo kan qabatu ittiin sooramuudhaaf
mallaqa ittiin qabachuudhaaf. Kuni maal fidee isin fakkaate? Dura amma namni silaa bulchaa kantiibaarra fakkeenyaaf ministeera turraangoo guddaa qaban sadarkaa federaalaatti ministeera guddaadha. Amma namni ministeera irraa hajaan qabu. Amma namni kantiibaa magaalaa baddeessaa ta'uu isaa wayya ministeera ta'uurra ministeera tokko ta'uurra. This is very important. Namni amma nama amma ministeera ta'uuf caccabu agartu. Nama kantiibaa ta'uudhaaf deemu agarta. Lammaffaa dura amma sadarkaa federaalaatti prime ministeratti aanee foreign ministeera ta'uu barbaada ture namni. Akkasii miti. The second highest high profile position was foreign ministry. Amma kun namni eessa dhaquu barbaada? Bakka keessattuu meeshaan alaa bitamtu waa irraa cirachuu barbaadu dhaquu barbaada. Ministeera tokko keessatti ministeera guutuu ta'urra ministeera tokko keessatti ministeera sadaffaa ministeera deetaa sanii gadi sadarkaa daayirektaraatti seenuu barbaada jechuudha. Militarii keessattis jeneraal abbaa urjii sadii ta'e fiildii irra takkaa'u bakka tokko diviizhinii komaand gochuurra loojistikii irra bittaaf gurgurtaa irra hojjechuudha barbaada jechuudha. That country has been reconfigured. It's really reconfigured. Kan itti aayetiin laale sirriitti. Kanaaf akkaataan sirni ammaa kuni siyaasaa biyya sanii commercialize godhe. Yeroo ammaa tana aangoo barbaachaa miti kan deemaa jiran. Keessumaanuu sagantaa keenya kan duraattis dubbatamees ture sagaleedhaan dubbatame. Haa ta'u Jawaar Mohaammed kan ammaa kana dubbachaa jiru biyyattii tana keessatti maaltu deemaa jira? Maaltu ta'amaa jira? Kan dhufu deemu hoo maalidha? Dhaloonni ammaa kana akkamitti deemaa jira? Nama dantaa ofiitiif deemaa jiru malee dantaa sabaatiif namni deemu mul'achaa hin jiru. Hangafoota mootummaa keessumaanuu sadarkaa ministeerotaa irraa eegalee hanga xumurattis namni waan tokko yookiin saba kanaaf yaadee hojjechaa jiru hin jiru jechuun. Keessumaanuu qabxii afur jajjabduu kaase qabxiin afran jajjabduun inni kaasee akkuma dhagaa jiru akkuma dhagaa turtanitti Jawaar Mohaammed keessumaanuu xiyyeeffannoon kun kan isaa qofa osoo hin taane kan addunyaa yeroo ammaa tana biyyattii san keessatti maaltu ta'aa jira yookiin maaltu ta'amaa jira jedhanii waan tilmaamanidha. Kun immoo Jawaar Mohaammedis ragaa bahe. Haa ta'u mootummaan dhufaa darbaan saba Oromoo kana cuucee yookiin nyaatee saba Oromoo kana biyyees taanaan namas taanaan irraa duguugee deemu wayyaanees taanaan akkuma yaadannu nama ajjeesuuf yookiin nama hidhuu fi beektota ajjeesuu qofaa fi weellistoota lafarraa duguuguu qofa osoo hin taane dachee Oromiyaas immoo lafarraa duguuganii Tigraayitti galfachaa turan. Haa ta'u Abiyyi Ahmad eessatti galfata yookiin immoo bakka itti galfatus waan hin qabneef immoo aangawoonni sadarkaa gadaanurraa eegalanii hanga sadarkaa ministeeraatitti saamicha uummata Oromoo yookiin immoo mana jireenyaa Finfinnee fi biyyoota biroo irratti akka bitachaa jiran keessumaan Jawaar Mohaammed ragaa guddaa bahe. Kana yoo jennu immoo mootummaan kana booda dhufu hunduu dantaa sabaa osoo hin taane dantaa dhuunfaa ofii dura oolfatan jechuun Jawaar Mohaammadtu ragaa bahe. Sagalee seenaati. Mee ammallee Jawaar Mohaammed maalitti dabala waan kana keessatti qabxii gurguddaa inni kaase kana maaliif irra deddeebinee isinii kaasaa jirra waan ta'u mootummaan kana booda dhufus akkuma kanaaf qophii akka ta'u yookiin immoo jenereeshiniin kun immoo dantaa ofii caalaa dantaa sabaa caalaa dantaa ofii akka dursaa jirus kan asirratti mul'ise yookiin dubbate kana hoo akkamitti ilaaltan? Kuni amma ifatti dubbataa turan beekta nuun galle gaafa dura galle san namni tokko ministeera bulchaa aanaa ta'e takka bulchaa godinaa ta'e waggaa 3-4 keessatti yoo mana hin qabaatin yoo makiinaa hin qabaatin maaloo ministeera ta'e maaloo bulchaa ta'e jaama ture. Amma yoo gartan Finfinnee keessatti naggaateen ciccimaan warri waa'ee mallaqa bulchitoota biyya sanii amma even sadarkaa gadi aanaarra jiran hoggaa laaltanii hoggaas wajjin ta'anii haasayan barcaa irratti haa taatu taasisaatti bakka feetetti deeqa shamboota siyaasaa haasayan deeqa shamboota mallaqa haasayan. It's very interesting. One change tokko kan hin arge kuni siyaasa biyya saniitiif nageenya biyya saniif rakkoo uumaa jira. Keessatti namni waa'ee siyaasaa waliin haasa'ee waa'ee ideoloojii waliin dibeet gochuun hafeeti waa'ee imaammataa dibeet hafeeti transactional qofa akka ta'u. Meeqa naa kennita meeqa baasa. Fakkeenyaaf bulchaa aanaatirraa bulchaa godinaa seenuudhaaf mallaqa guddaa makfaata allabbe.
Injiru jechuun dura amma fakkeenya dhayxeetii abaluu harka kennitee deeggartee maal caasaadhaan ol baataa akkasii miti. Amma akkasitti deemee jechuudha. The state has been captured by commercialized political elites. Kuni gara fuuldura baay'ee na sodaachisa. Maali? Biyyattiis, ummataas humna alaatiin waan saaxilu natti fakkaata. Maaliif competitionii eliitii bulchiinsaa jidduu jiru aangoo wal caaluudhaaf osoo hin ta'in qabeenyaan wal caalu yoo ta'e, qabeenyaan wal caalu irratti yoo fuulleffatu taate, resoursiin biyya sanii immoo hedduu limited waan ta'eef dantaa biyyaa dabarsanii gurguruudhaaf waan saaxilaman natti fakkaata. Waan tokko tokkos argaatiin jira. San tuttuqee deebi'ee zabdiyyaan bu'u garuu tokko wanni na hubachuu qabdan commercialization of politics incredibly fast fidee jira. Kuni waan gaarii waan hamaas qabaachuu danda'a. Probably eliitiin transactional ta'e compromise gochuu irratti waliin haasa'uu irratti sattoo maqqabal jedhamu saniif karaa banuu danda'a ta'a. Gara biraatiin garuu dantaan uummataa dantaa hawaasaa wanni jedhamu namni siyaasaa ka seenu public interestiidhaaf osoo hin ta'in purely financial interestiidhaaf ta'a deemuun kun by the way amma OPDO fi yaadee qofame kan hin jechaa jiru. Even namoonni qabsoo keessa yeroo dheeraa turan hidhamanii cabanii miidhamanii aboo kana booda galaalan hiriyaan isaa duroome mana ajaa'ibaa qaba makiinaadha oofaa san qofa osoo hin ta'in bakka biraatii immoo mana qabaa dachii qabaa. Kanaaf namnummaan qabsoo keessa tures aboo maaliif irra akkadha jee gara waan kana dabalamuutti argaa jirra jechuudha. So one change is commercialization of politics. Kalamaffaa PRization kan jennu. Biyya san keessatti wanni dalagamu hundi gaafa yaadee geegalee amma garuu saffisaan dabale. Kunis maali? Projektiin tokko waggaa dalagamu jireenya uummataa jijjiiruudhaaf yookiin immoo biyya guddisuudhaaf osoo hin ta'in daily news yeroo yeroodhaan just guyyaa saniif namni sun ittiin faarfamuu mootummaan sun ittiin faarfamuu irratti fuulleffata jechuudha. Wanuma hojjetamu projektoota waggoota afran hojjetaman yoo laalte fuulleffannaan guddaan bilijilichi irratti ta'e. PRization amma bar qondaalli hundi Facebook armii mataa ofii qaba qondaalli hundi. Qondaalonni amma Oromiyaa irra jiran federaalaa irra jiran yoo laalte. Kanaadaa irratti ifaan ifatti shaashaa irratti mul'isaafis ture. Kanas qabannee haala bulaalii torbee sagantaa keenya walitti deebina turtii gaarii isiniin jenna. Ani kan isin wajjin ture obboleessa keessa Riyaad Bashir. Horaa bulaa deebanaa. Baay'ee.